በአንድ መንገድ ብቻ ነው። በስራና ስራ ብቻ ነው። በተግባር ብቻ ነው። በተግባር በየቀኑ የሀገራችንን አንድነት የሀገራችን ውስጥ እኩልነት፣ ነጻነት፣ ወንድማማችነት መሰረት እንዲይዝ በከፍተኛ ደረጃ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት አመራሩ እስከ ቀበሌ በአንድነት ሆኖ እየሰራ ነው ያለው። ከዚህ ውጪ የሆኑትን ነገሮች ደግሞ እያስተካከለ እያረቀ ወደፊት እየተራመድን ያለ ነው። ትላንትና የነበሩ ጥፋቶች ወደፊት አይደገሙም። የተሻለች ሀገር፣ የተሻለ ህዝብ፣ የተሻለ ትውልድ ለማስቀጠል በርትተን የምንሰራ ይሆናል። የአማራ ክልላዊ መንግስት የአማራ ልማት ማህበር ላደረጋችሁልን ድጋፍ፣ ላሳያችሁት ወንድማዊ አለኝታይነት በራሴና በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ስም ላቅ ያለ ምስጋናዬን አቀርባለሁ። ኢትዮጵያ ብዙ ፈተናዎች ገጥመዋታል፣ ፈታኞች ገጥመዋታል። በታሪክ ውስጥ የራሳቸውን የተለያየ ህልም ይዘው በህልማቸው ልክ ኢትዮጵያ ለመመዘን የመጡ ኃይሎች ነበሩ። ሁሉም ከነ ህልማቸው ቀርተዋል። እሷ ቀጥላለች። ወደፊትም የሚሆነው ይሄው ነው። ይሄ እዚህ ውስጥ ኃላፊነታችንን በተግባር እያሳየን በተግባር እየተወጣን ጠንክረን መቀጠል አለብን የሚል ነው ያለኝ። የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስትም በማንኛውም ጊዜ በአማራ ክልል ባለፈው እንዳደረግነው እምቦጭ ላይ አብረን እንደዘመትነው ሁሉ በሌሎችም በተፈጥሯዊም በሰው ሰራሽም አደጋዎች ሲኖሩ ከጎናችሁ የምንቆም እንደሆነ በዚሁ አጋጣሚ ለማረጋገጥ እወዳለሁ። አመሰግናለሁ። ገለቶማ ከበጀሞ ተመስገን ጥሩነህ ፕሬዝዳንት ሞቱማ ናኖ አማራ ከበጀምቶ ተገንቶ ተናኖ አማራ ፊናኖ ኦሮሚያ ዱራን ዱርሴ ሞቱማ ናኖ አማራ ረኮ ትበነ ናኖ ኬኛ ኬሰቱ መሜፊ ረኮ መማ ሎላፋን ወልቀበቴ ጅሩ ደገሩዳፍ ሞቱማ ናኖ አማራ ፊ ወልዳን ሚሶማ ናኖ አማራ ደገርስ ኑፍ ጎተኒፍ ጉዳ ገለቶማ አልፋዳ ስንንጀቹን በርባዳ ወልት ዱፌኝ ኡመታ ናኖ ለማኒ ኡመታ አማራፍ ኡመታ ኦሮሞ ከን በረበራፍ ቱሬፊ አመስ በረበራፍ ጅራቱዳ ወጎተን ደርበን የሮ ቦረነት ጎጊን ስንቁነም ሞቱማ ናኖ አማራ ኑጭና ዳበቴ ኡመታ ኬኛ ቦረና ደገራት ከንቱሬ የሮ ቡቃቲን አብዲሌ ፊ ጀነራል ኳርተር ፋን ወልቀበቴ ኡመታ ኬኛ ናኖ ሶማሌ ጅራቻ ቱራረት ንቁነሜ ኑጭና ዳበተኒ ደገራት ከንቱረኒ ኑይስ የሮ haroon xaanaa imbochiin fudhatamee ture dargaggoon keenya qeerroon keenya xaanaan keenya jedhee wajjiniin dhaabbatee deeggarsa gochaati kan ture. Ammas isaanis balaa gidduu kana uumame faana wal qabatee lolaa nuqunname faanas wal qabatee deeggarsa guyyaa kana nuuf gootaniif guddaa galatoomaa ulfaadhaa jechuun barbaada. Walitti dhufeenyi ummatoota lamaanii kan baraaf ture ammas baraaf kan jiraatu qormaata kamiyyuu dandamatee kan bahudha. Ummatoonni kun lamaan gahee isaanii qixaanoo taphatan ofiifis sabaaf sablammoota birootifis gaaddisa ta'anii itti fufuu danda'u. Gahee isaanii yoo taphachuu baatan immoo akkuma kanaan dura murna xiqqaadhaan miidhaa jalatti kufuu danda'u. Kanaafuu gahee isaanii kallattii hundaan misooma keessattis siyaasa keessattis nageenya keessattis taphachaa deemaati kan jiranii. Naannoon keenyas akkuma kanaan dura gochaa turre naannoo keenya keessatti sabaaf sablammoonni jiraatan bilisummaadhaan walqixxummaadhaan akka jiraatan gochuudhaaf olaantummaan seeraa sadarkaa hundaatti akka mirkanaa'u gochuudhaaf cimina addaatiin naannoon keenya uummanni keessattuu jaarsoleen biyyaa abbootiin gadaa uummanni bal'aan hojjechaati kan jiru. Buqqaatiin kanaan dura ture akka uummanni namni bakkatti deebi'u hojii seena qabeessa ta'e uummanni keenya hojjetee jira. Ammas immoo rakkoo gidduu kana nuqunname faanas wal qabatee wareegamuu jaallee keenya Hacaaluu faana wal qabatee walitti bu'iinsi sabaa akka uumamu hojii hojjetamaa ture fooyyessuudhaaf hambisuudhaaf hojii bal'aan hojjetamee turee jira. Hojii hojjetame saniinis balaawwan hedduun akka hambifaman taasifamee jira.
balaawwan hedduun hambisuu keessatti uummanni keenyas gahee guddaa taphateera. Mootummaan naannoo Amaaraas erga rakkoon sun sa'aatiitti uumame irraa kaasee nu cinaa dhaabbachuudhaan gaddasaa ibsuudhaan deeggarsa barbaachisu hunda nu gochuudhaan akka yeroo qormaataa sana uummanni Oromoo dandamatee ba'u gochuu keessatti gahee guddaa taphatanii jiru. Isaafis obboleessa koo Tamasgeen guddaa galatoomii, mootummaa isaatiinis guddaa galatoomaa jechuun barbaada. Hojiin kun walitti dhufeenyi kun ammas cimee kan itti fufu ta'a. Kallattiin biyyi keenya Itoophiyaan karaa fuulduraas itti fuftu kallattii sadiidha. Tokko walqixxummaadha, lammaffaan obbolummaadha, sadaffaan bilisummaadha. Walqixxummaan waa hundaan mirkanaa'utu irra jiraata. Seeraan, sirnaan, hojimaataan waa hundaan mirkaneessaa deemuu danda'u irra jiraata. Bilisummaa waa hundaan mirkaneessaa deemuu irra jiraata. Hundaa ol immoo obbolummaa caalmatti cimsuu qabna. Itoophiyaa keessatti qofa osoo hin taane biyyoota ollaa faanas obbolummaa caalmaa cimsinee fira baay'ifachaa isa san keessatti immoo rakkoo dinagdee, rakkoo hawaasummaa, rakkoo siyaasaa hiikkachaa Itoophiyaa cimtuu hundeen ishii gadi fagaate lammiilee ishiitiif mijattuu taate badhaadhinni keessatti mirkanaa'e lafa qabsiisuudhaaf kallattii maraan jabaannee hojjechuu danda'utu nurra jiraata. Isa kana keessatti walitti dhufeenyi uummatootaa sirnoota olidha, namootaan olidha. Walitti dhufeenyi uummatootaa bara baraaf kan jiraatu qormaatilee hedduu darbaa kan dhufe kara fuulduraas qormaatilee hedduu darbaa kan itti fufudha. Kanaafuu qormaatota jiran, dogoggoroota jiran, qaawwawwan jiran irratti qabsaa sirreessaa karaa qabsiisaa caalmatti walqixxummaan, bilisummaan fi obbolummaan akka hundee gadi fageeffatu kallattii maraan jabaannee hojjechuun irra jiraata. Isaafis mootummaan naannoo Oromiyaa yeroo kamiyyuu caala cimina addaatiin xiyyeeffannoo